maaltaati silkiin shi cufaadha induute jechuun dhagaa maaltaati duutee dhangaa fadhee jennaan bakka masarratti duutee jirti. Ani bakka hojiin jiraan ture shaaworii galtee tuma dhiqattu ijoollee mana barumsaa deemanii haati manaa koo raftee jirti. Ijoollee mana barumsaa deemtee fiduudhaaf shaaworii galtee otoo dhiqachaatii jirtu kuftee induute ishin dibee. Balaa ishiin ittiin duute soorii garuu waan ati sila haasofte dhageenye hamman dhufee balaa ishiin ittiin duute siif sagalee qabeera. Lubbuun ani isa dura ani maraatiin jira obboleettii ishiitiin jedheen kaza okkeenaan jedhenna hammaami seentiin balaa minam jedhama salphaatti baqa waan salphaatti fuudhee haasaa ture hammaami seente saniin booda hammaami turte na feeqachuuf hammaami seente saniin booda hammaami keessatti hin turte barri rukutamennaan barriin banamuu didee saniin booda shirtaa dawwalee dhagayin shirtaa dawwalee shirtaan dhufee barri banee koo seenan keessaa duute argine bakka hundi keenya gaddine nu hin jaalanna madaan shortaan suuraan kaasne kana san bakka namtichi even waa'ee du'iitii ishii sittiin naasoo inni maalumeedha bakka ani reeffa ishii naannoo erga nama Itoophiyaa jiru bicha bilbila naa kenni wayi kontaaktii na godhu. Fakkaa sanettaan bareedduu jecha kun akka fakkaate barreen gaddaa mucayyoota akka Beerut keessaa nu biraa ganama deemte fayyaana biraa jechuudha. Warra obboleettiin iji kanaa hojjetti qoricha juuziidhaan kenniteef. Niitattiin jechuudha. Maal taatee boqottee jennaan makiinaa dhiqe jennaan makiinaa jalatti kuftee jette. Mucayyoonni dhuguma makiinuma jalatti kuftee hoggaan isaan iyyanii fiignee dhannu jechuudha. Achirraan booda nan galchaa biyyarraa nama godhadhaadhaatte mana yaalaa seessiste mana yaalaa durbii ishiitti jira. Achumatti ukkaamsa mana yaalaa san keessatti hojjeta. Gadiin dhiisu biiratti jette. Jala dhaabbanne kaanu nama ja'a taanee jechuudha. Obboleettii keenya mana kanaa hin baajadeen ani mana sanillee achi qayyaradhee jechuudha. Haalatti gadi baanee iyyinee dabarsiisnee reeffa isaan marammarree juuziidhaan kennitee fi qoricha. Juuziidhaan kennitee mamullaa warrarratti waraqaa hunda ragaa wajjin laxxafnee fi geessine niitu sun amma hidhaa keessa jirti. Kanallee ofiin miidhe. Sila reeffa gadi dhiisa daan qabaa waceetaa biiroo yaa galchu jedhaa gadi dhiisa reeffa dhugaa oduu ofii miidhuu baate. Guyyaa shan qofa jechaa jira laal. Inni guyyaa shan kana keessatti nama achi wikilinaa naa kennudha. Wikilinaa naa kenni eentu maatii keedhana jechuun haadha kee wayima abbaa kee. I like you. Follow si taasisa bilbila follow na taasiste already bilbila kee keessa naa kaayini si qunnamuu barbaadaan illee. Anta jechuudha. Riikardii Saamuluu ani teechisee jira riikardii Saamuluu sheerii siif godhan wanna namtichi nu waliin haasa'e. Jabaadha laalaa siifuudhaala akkana godhadhaa warri Joordaan jabaadhati dhimma rammarsiifannaa asitti galfannaa birrii yoo ta'e nuyyuun galchina jedhaan walitti buufa. Abshiree rakkoo dhugaan reeffa ishee qofa miti nyaadhu. Marii abshiree waan dhugaa rabbii. Achitti marammarsiisu. Biiroo inni immoo gaamma rakkin laazi biirootti geejjiba maatiitu galfata jechuun qaba biiroo biyyaati ka biiroon biyyaa fuuldura dhaabbachuu biiroon immoo ila akka jedhanitti immoo biiroon namtichi biiroo biyya kanarraa hin qabu jedhan biiroo qaxxitaa Itoophiyaa irraa fudhatee jedhan siifoo akkasii miti. Na dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko dhaggeeffadhaa isinitti hima. Mucayyoon kuni qaanan dhufa. Akka duuteen iyyuu jechuudha. Isheen biiroo Joordaan keessaa itoo hin taane biiroo Itoophiyaa keessaa qabdi. Biiroo yeroo mucittiin kun asii duutu biiroo Itoophiyaatti dawwalan. Kan maatiitti himeyyuu biiroo Itoophiyaa keessaatu mucaan keessan hin duute kan jedhee himeyyuu isaanidha. Siigalee mucayyoon kun nyaata qopheessitee jirani. Nyaata waan hundumaa qopheessitee uffata shaaworii sirreeffattee shaaworii galtee shaaworii keessatti duutee jette madaamiin. Keessaa abbaa manaatti yeroo dawwaltu mucayyoon shintibeetii keessaa bahuu didde jettee abbaa manaatti himte. Keessaa manatti qosanii dadhaban. Innaa haaduu fudhuuti haaduudhaatiin cabsii mana keessa galii jedhee abbaa manaa haadha manaatti hime. Keessaa haadhi manaa mana cabsitee galtee yeroo mucaa laalan mucaan duutee jirtii jedhan. Waan tokkos hin kufnee jedhan akka jedhanitti. Hin kufnes waan tokko hin madoofnes akkuma gadi teessetti duutee jirtii jedhan. Saama sanatti shortaan dhufee fuudhee mana hospitaala geessanii amma yeroo amma kana gaafatan immoo birrii na biraa qabdi. Birrii ishees nan kennaafi. Reenfa ishees bultii jaanaaf kennanii bultii jaa booda reenfa ishee biyyatti nan galchaa jedhee dubbatee jira abbaan manaa madaamii jechuudha. Malee biirootti himee jira inni. Maatiitti kan himeyyuu warra biiroodha. Gin biiroo Joordaan keessaa hin qabdu isheen.
Okey, biiroon tokkichuma Itoophiyaa san bichaadha. Kan Itoophiyaa qabdi. Akka duuteen iyyuu Itoophiyaatti himame Itoophiyaa biiroo sun sababa Itoophiyaa. ittiin duute laal dhaggeeffadhu kaa kan Itoophiyaas qabaattu namata akkana ishii fudhatee asitti dirqama biiroon biraa gargaaruu hin danda'a yoo ta'e reeffa marammarsiifadhe jechuun mirga guutuu qabda. Bakka obboleettii buutee asitti marammarsiifadheen galfadha sababa ittiin duute maatiin Isa kana- biyyatti birriin qaban jettee jala dhaabbannaan hin Isa kana marammarsiiftu jechuuf mee tokko lubbuu taata. dhaggeeffadhu. Isa kana jechuuf nu mitiiti warri biiroo keessa hojjetan iyyuu mirga hin qaban. Sii galee kan seeraan deemee gaafachuu danda'u imbaasiidha. Imbaasiin iyyuu waraqaa shorxaarraa fudhatee deemee mana isaan galan deemee kan qorachuu danda'u nama dhukkubsataa kan ilaaluu danda'u warra qoonsilaa keessa hojjetan bichaadha. Biiroon iyyuu warra toroggaamiidha. Wanta tokko nu gochuu hin danda'ani. Gil sagalee nu ta'uu danda'u. Warri biiroo warra qoonsilaatti nu dabalu. Okkee siifoo gaafasi gaafadha biiroon biyyaa amma dhaqanii isaan imbaasii biyyaa bira dhaqanii biiroo biyyaa saniin namtichuma kanaan marammarsiisatti waraqaa waan isheen ittiin duute wajjin reeffa nu galchaa jedhanii nu. Imbaasiin qabu kaa isaan obboleettii biyyaa Isa immoo imbaasiin qabu kaan. dillaalaa bira dhaqu. isa immoo maatii isheedha ka. Maatii isheedha ka. Maatii biyya keessa Maatiin ishee dhaggeeffadhu kan amma laalee hanamma boru laalee imbaasii sanamma ofii bichaaf itti erganii biraa afan jechuudha. Dillaalaa biyyaa ofii biraan afan naman wajjin hin hirgu boru nan qabaa jechuudha. Warra biyyaa san dirqamsiisee isa biyyaa dillaalichi suni maramu waraqaa ishee sababa ittiin duute wajjin nu ergi jechuu ni qaba jala dhaabbatee dillaalaan biyyaa sun hin jenne taanan hidhaatti nama. Bireeffi kun biyyatti maramarameetti. amma kaleessa iyyuu waan meeqa soobee. Dhugaan ijoollee keenya akkanatti hin bahu dhugaan. Dhaggeeffadhu kaleessa iyyuu jechuudha namtichi kuni yeroo itti dawwalanii siifuu gaafadhee ture kaleessa. Maal jedha beektaa? Alamiitiin ergee jira. Alamiin reenfa ilaaluu deemtii jedheetu mucayyoo sanatti hime. Achitti atattamaatiin alamiif yeroon dawwalu wanti kun anaaf haaraadha. Hin dhageenyeen waan kanayyuu jettee ከዛ maqaa ishee naa ergi suuraa ishee naa ergi jette. Yeroon suuraa isheetti ergu maqaa isheetti ergu mucayyoon biiroo kiyya miti. Garuu namticha nan beeka Itoophiyaa keessaati. Garuu nan gargaaraa jette isheen. Hanga nama tokkotti gargaaruu nan danda'a. Maktaba kiyya miti baabaa gaafadhee nan gargaaraa jette isheen. Yeroo masanayyoo jechuudha. Namtichi baay'ee rifatee jiranii biyya keessa jiru. Namicha malaa mucayyoo tanatti anaasee fassis taasee afaasaa gargarsinomaa gochuu hin dandeessan. Warra biyyaatitu dillaala biyya keessaa jilbeeffachiisuu qabu dhugaa rabbi. Dhugaan ijoollee keenyaa yeruma hunda shaffanama dhugaa rabbi. Tokko taanee dillaalaa biyya keessaa sun dirqama marammarsiisee ragaa wajjin fiduu qaba. Reeffasan jechuudha. Baasii warraa tokko malee. Ammallee namoonni afaan danda'an. Ammallee namoonni afaan danda'an jechuudha. Wanti isiniin jechuu qabu warri afaan danda'an namticha kana silkiisaa fudhatanii yoo har'aa borcaqacaqan malee namtichi kun reenfa kana yoo dafee galchuu dhiisuu hin danda'a. Eenyuyyuu taanaan asii nuti amma qoonsilaa hin qabnu. Kan nuu gaafachuu danda'u qoonsilaa ture. Qoonsilaa hin qabnu nama sagalee nuu ta'u hin qabnu wanta ta'eef akka barbaadan nu gochuu danda'u. Gin ijoolleen har'aa warroonni afaan sirriitti danda'an itti dawwalanii obboleetti kiyyaadha wayin immoo mucaa daadaa kiyyaadha akkam taate jedhanii namticha taa'uu fi dhaabii oowwisiisuudha baqa maatiidha jedhanii yoo caqacaqan sodaatee reenfaa kana galchuu danda'a. Garuu as keessa seera tokko sodaatu hin qabu. Leellisaan fira isaanii keessa nama tokko naante qoisti dawwalee fiin ture amma tana jechaa jira. Leellisaa qaameen hangalchaa maal akka ta'e. Leellisaa weelkaam. Wayye. Leelliseedha. Laliseedha. Siifuu hojii akkam nagaa keessan hundi keessan. Jira galata rabbii. Eenyuuf Ani dawwalte? beektee amma namichi laalii sa'aatii ala meeqan dawwalee sitti fakkaata naannasaa ala furan dawwalee fi ani namichatti kana naasee ani mucayyoo jechuudha. Ani tiktaakii marrattan ishii beekaa. Silkii isaa argadheen jechuudha. Nam bilbilee fi bilbilaa fi ati eenyudhaan an jedhani gwaaddanyaa masarattidhaan jedheen beekte. Gwaaddanyaa masaratti maal taate silkiin ishii cufaadha. Hinduute jechuun dhagaa maal taate duutee gaafadhee. Jennaan bakka masaratti duutee jirti. Ani bakka hojiin jiraan ture. Shaaworii galtee tuma dhiqattu. Ijoollee mana barumsaa deemanii haati manaa koo raftee jirti. Ijoollee mana barumsaa deemtee fiduudhaaf shaaworii galtee otoo dhiqachaatii jirtu kuftee hinduutee shinti beetima keessatti kuftee anatu hojiidhaa dhufee ijoolleen dawwalanii barbaadanii kilaasii keessa hundumaa ishee dhabanii ani ergan dhufeen shinti beetii keessaa ishii gadi baasee shinti beetiin immoo itti cufamee jira.
Shinti beetiin immoo maskootii qilleensa galchuu hin qabu. Shinti beessatti duutee naan jedhe. Innaa maalii dheengadda fayyaa shi turtee dhibee takkittiin qabdu akkamitti amma kana keessatti kuftee duu dandeesse naan bakka rabbumatu kana qopheessee fi simbichaa miti kan gaddeetis gaddinee jirra. Hunduma xumureen jiraanii reeffa shi maatii biraan ga'uudhaaf mi'a ishiis birriis naannaa birri 2,000 biraa qabdi. Birri ishiis uffata ishiis silkoota obbolaa maatii ishiitii bittee fi jirti qopheessee fi tanan mijeesseen jira galchuudhaafi. Na abbaa ishii fi obbolaa ishiitti himi dawwalii fi naan jedhe silki isaa naa kenna. Nas bakka rakkoon qabu si maalumaaf nan bilbilaaf hin jedhe maalumaaf akka mucayyoon kun jechaa jirtu jechuudha. Dhugaa rabbii cal jechuun tokkollee nama hin barbaachisu dhugaan siniin jedhe amma sinii danda'ame. Warri Joordaan lalisee lakkoofsa sanaa keenye naa dabarsi lakkoofsa sanaa barreessi warri Joordaan keessa jiru. Siifu gadi teessu. Wareegama lubbuu Siifu fudhannee gadi teessu. dhugaa rabbii. Anis Joordaan man jedhe si saree korakkoon tokko ani jedheen da'uun beettee baqa akkamittiin jedheen namichaan akkam mucayyoon mooyii tokko moo addunyaa miti ishiin jirti intanaan jechuudha. Yashiin jechuudha. Inna ani moo isin kenni lakkoofsa ishiin jenneen beektee ani lakkoofsa kee mucayyoo mannaaf kenni lakkoofsa kee jedheen ati eenyudha isaaf desirgala kumnaame ariifatee jira beektee namichi jechuudha akka jedhutti. Ani baay'ee tokkoon ishee jaaladha maatiin koo baay'ee tokko ishee jaalanna galuudhaaf tikkeettiin ishee harka jira. Bakka ashitti beetuma galtee kufte wanta takkitti dhibee takka illee hin qabdu naan jedhe beektee waan manitti dubbadhu tokko ni dhabe. Garuu immoo dirqama reenfi ishee erginam tokko gaduu sababa tokko malee du'aare marammaramuun dirqamadha waan biraallee miti jechuudha. Sagalee mata'uudha waan biraa miti daraarabbi. Itti dubbatteetta marammaramuu qaba reeffi ishee osoo hin galiin jetteenitta. Ani jenneen an wanta kan jenneen beektee namichi sardama baay'ee tokko daddafee nattaasee sagalee naa qabe viidiyoo naa dawwale iyyuu ansi garramu viidiyoodhaan na laalee taasa'uudha. Ani irratti cufee kan qattaan dawwaleef. Inna maalumaaf iyyuu itti kenneen silkii qoo maalumaaf ani boleessa shi taasee keetananii deebisee taasa'an namichaan hin jennaa dawwalaa jiranii boleessi taasee keen deebisee taasa'an jedheen reeffi shi marammaramuu qaban jireessi mustashfaa jiraa naan jedhe. Lubbuu ani reeffi isaa haa marammaru jennaan riikardi irratti hin deebisu kana kan fide baqa waaqa ati sabira siifaa kenna. Bichaa guyyaa 5 keessatti ani reeffa erguun qaba malee reeffa akka haa marammaru minaamin waan deebisii deebistu. Dhaggeeffadhaa sinittan hima. Ijoollee keenya dhaggeeffadhaa siifuttirree kanaa se ilaalaa dhaggeeffadha leellisee tirree haasaa biraa siifuttillee haasaa biraa sittillee haasaa biraati kana likoordii godhadhaa waraabbadhaa sin dillaalan biyya keechaa sun hidhamee akka dararamuu qaba dhugaa rabbii. Lubbuun ijoollee keenyaa sittillee dhugatu warra biyya keessatti irratti tarkaanfii fudhatan. Gisee meeqadhuma uummanni keenya maalibboon ijoollee keenyaa kun ajaa'iba. Warra biyya keessatti irratti tarkaanfii fudhan afaan garagaraa haasaa namtichi asitti yoo dandeessa yaala akka marammaramuuf in ta'u taanaan biyyatti marammarsiifamee dillaala biyya adamma. Abshira nan jira. Dhaggeeffadhaa gaayis yeroo tokko dhiifama wajjin safuu atillee lakkoofsa isaa ayitiin argatteetta yoo argachuu baatte jaltee lakkoofsa namticha sanaa Siifu